Premier League in England xumuramuudhaaf taphoota qixxeessituu osoo hin dabalatin naannoo taphoota sadii qofaadha kan hafaniiti jiran Diiniyaas morkiin jiru Arsenaalii fi Manchester City fi Manchester City fi Arsenaal gidduutti Liverpool garuu dorgommicha keessa yookiin waancaa fudhachuudhaaf carraa inni qabu guutumaan guutuutti gara goolabamuutti hin deemeeti kan inni jiru kaleessa West Ham United waliin dirree ofiitiin alattiin goolii lama qixaan kan inni bahee kaleessa Jarrod Bowen daqiiqaa 44 irratti Mikel Antonion daqiiqaa 77 West Ham United goolii galchanii jiru Andy Robertson daqiiqaa 48 irratti Areola ammoo daqiiqaa 65 garee ofirratti Liverpool goolii galchaniiti kan jiranu Liverpool mo'amu darbii Merseyside irraa bayyanachuun tulfaate kaleessas qabxii gatee jira. San qofa miti liigii Awurooppaa irratti akkaataan inni Atalantaadhaan Anfield irratti mo'ame ni yaadanna. Sanaas kilabni kun wanta sila gochuu qabu godhaatiin jiru. Tapha kaleessa irrattis kanuma kan argine keessattuu taphataan sira fuuldura kilabicha Nunez gooliin inni galchuu dhabuudhaan deeggartoota kilabichaa akkasuma event taphatichiyyuu rakkina keessa jiraachuu isaati kan namatti mul'isu sanaan ala taphattoonni akka Muhammad Salah faa ga'umsa dhabuudhaan kaleessa jijjiirameeti kan seene osoo hin seenin dura garuu rakkoon jiraachuu isaa wanta argitu Jurgen Klopp waliin yeroo walitti bu'an argineeti jirra naannawa sanitti rakkinni akka jirus wantoonni namatti akka kan jirani akkuma to'atte immoo Liverpool amma morkii waancaa keessaa waan gadi hafaa jiru fakkaata torbee 35 taphatee jira tapha sadii qofa isaafaa sadarkaa sadaffaarratti argama Cityn tapha 33 taphatee taphoota ittaanan lamaan tapha qixxeessituun jafataanan garaagarummaan City fi Liverpool gidduu jiru ammaayyuu lama gara saddeetitti kan bal'atu ni ta'a jechuudha. Kana jechuun Manchester City taphoota torbee dhumaa irratti beekamaadha. Kilaba xiinsammuun isaaniillee jabaadha. Waggoota sadan walitti aansee shaampiyoonii ta'ee jira. Sanaan ala immoo ga'umsa taphattoonni kilabichaa irratti argaman iyyuu immoo Manchester Cityn haaluma salphaatti taphoota ittaanan injifachuu akka danda'u kan namatti akeeku. Taphni Manchester City ni qorama jedhamee eegamaa ture kan Brighton ture goolii 4-0 injifatee ga'umsa gaarii jiraachuusaa kan itti mul'iseedha. Garuu kaleessa taphattoonni fi akkasuma leensaan garichaa Liverpool jechuudha Jurgen Klopp dhiifama tapha darbii Merseyside gaafataniin booda tapha kan ninjifatu jedhamanii eegamaa turanii hin milkoofne Liverpool dorgommii waancaa keessaa waan hafe kan namatti fakkeessuudha. Tapha Chelsea fi Aston Villa kaasuu dandeenya. Tapha sanarratti waa hedduu kaasuu dandeessa. Chelsean tapha torbee darbe Arsenal injifatame booda fooyya'insa agarsiisuudhaan tapha kaleessaa irratti tapha bareedaadha kan taphate. Inumaayyuu osoo vaariidhaan laallamee disaasii jalaa gooliin haqamuu baatte duubaa ka'ee goolii 3-2 injifachuudhaaf carraa qaba ture. 2-0 durfamurraa. 2-0 durfamurraa 3-2 injifachuudhaaf carraa qaba ture garuu vaariin laallamte gooliin disaasii haqamteeti kan jirtu Pochettinonis vaar kubbaa miilaa yookiin miidhagina kubbaa miilaa England balleessee jira jechuudhaan kan kumatani akka waliigalaatti garuu Premier League England bara kanaa keessatti karoorri Chelsea hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuudhaaf bara kana qabate waan fashalaa'e na fakkaata. Kan Manchester United guutumaan guutuutti Champions League ala ta'uunsaa waan mirkanaa'edha kan fakkaatu Manchester United kaleessa 1-0 dursaa turus Burnley waliin tokko qixabee Antoniin daqiiqaa 79ffaatti goolii isaa bara kanaa kan jalqabaatti kan inni galche taphataan kun haa ta'u malee balleessaa Onanaan saasaratti raawwateen Zeki Amaduunin daqiiqaa 87ffaatti peenaalitiidhaan galchuudhaan kan inni qixabee egaa Burnley carraa hafuuti kan inni qabu liigicha keessatti Nottingham irraa qabxii lama qofaadhaan kan inni duubattiin hanqatu Newcastle waliin sanbata Tottenham waliin ammoo torbee dhufuu kan taphatu ni ta'a. Newcastle United kaleessa 5-1 Sheffield United injifatee jira isaa gooliiwwan lama galcheeti kan inni jiru. Egaa Alexander Isak waliigalaan gooliiwwan 23 dha bara kanattiin kan inni galche kaleessa. Fulham Crystal Palace waliin tokko qixa Wolverhampton Wanderers ammoo 2-1 Luton Town injifatee kan jiru. Everton goolii Guayin galcheen 1-0dhaan injifachuudhaan taphoota lama walitti aansee injifannoodhaan dirree baheeti kan jiru. Har'a Premier League Englandin Bournemouth Brighton waliin saa kudhan irratti ni taphatu. Tottenham Hotspurs derby Londoniin Arsenal waliin inni saatii kudhan irratti kan taphatu ni ta'a. Nottingham Forest saa 12 walakkaa irraa eegaluudhaan Manchester City waliin morkiin taasisanu ni eegama. La Liga Spainin kaleessa Deso La Ligaatti derby Sheffield kilaba jalqaba gara Championship itti bu'ee jira. La Ligaadhaan Gironaan Champions League keessatti hirmaachuu isaa mirkaneeffatee jira 2-0dhaan Las Palmas kan
mo'atee taafeen 3-1 Almeeriyaa mo'ee jira. Deportivo Alaves 3-0 Celta Vigo Atletico Madrid 3-1 Athletic Club injifachuudhaan hirmaannaa Champions League daraan bal'ifataniiti kan isaan jiran. Bayer Leverkusen ammoo taphoota hedduu osoo mo'amin kaleessas itti fufeet kan jiru. Daqiiqaa 96 irratti goolii kan galche. Daqiiqaa 90 sanaa olitti yeroo 14 bara kana qofaattiin goolii galchuudhaan kilabichi osoo mo'amin itti fufee jira. Bara kana Bundesliga Jarmaniitiin osoo hin mo'amin xumuruudhaan kilaba jalqabaa ta'uudhaaf qarreerra gaheeti kan jiru.